China sends mystery cargo planes to Iran after Israeli strikes, the Telegraph reports. At least 3 Chinese cargo planes have flown to Iran in 3 Bahagiddu galeessaa keessatti abiddi waraanaa daran gubachaa jira. Guyyoota torbaffaa walitti aansuun Iraanii fi Israa'el dhukaasa lubbuu namaa galaafate wal jijjiiraniiru. Misaa'eloonni, diroonii fi xiyyaaronni waraanaa samii guutaniiru. Magaalonni doo'insa irraa kan ka'e raafamanii namoonni nagaa sodaa keessa jiraatu. Addunyaan hafuura baafachaa yeroo ilaaltutti Iraan hirmaannaa USA kamiyyuu waraana guddaa akka kakaasu akeekkachiifte. Akkasumas tarkaanfii USA fudhattu kamiifuu deebii madaalawaa kennuuf qophii xumuruu beeksifte. Waraana meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane qormaata aangoo fi tarsiimoo lubbuun jiraachuutiin gabaasa addaa kana keessatti waraanni kun yoo cimee itti fufe wantoota yeroo dhiyootti mul'atan cimina waraana Iraanii fi daandii balaafamaa fuuldura keenya jiru sirriitti caccabsinee isiniin geenya. Wallabdeen Iraanii fi Israa'el haleellaa qilleensaa lubbuu namaa galaafate. Haleellaa diroonii, haleellaa misaa'elaa fi yaaddoo idil addunyaa guddachaa dhufeen guyyaa torbaffaasaa ga'eera. Biyyoonni lamaan waraana kana hammeessuu itti fufaniiru. Iraan ammoo hirmaannaa USA kamiyyuu waraana naannoo hunda hammate akka kakaasu akeekkachiifte. Iraan meeshaalee humna waraanaa guddaa qaban agarsiisuu kan itti fufte yoo ta'u, misaa'ela Sejjil fageenya dheeraa haga kiiloomeetira 2000 ga'uu danda'u fayyadamuun roobii halkanii kaasee haga kamisa ganamaatti giddu galeessa Israa'el haleelaa jirti. Humni waraanaa Iraan hojii misaa'elaa fi ittisa qilleensaa ciminaan hoogganaa jiraachuu ibse. TV'n Iraan immoo suuraa humnoonni ishee diroonii Israa'el Hermas 900 naannoo Isfahanitti yeroo barbadeessu agarsiisan qilleensarra oolchera. Gama biraatiin Israa'el Iraan keessatti haleellaa 40 kan raawwatte yoo ibsitu iddoowwan niwukilaraa wal qabatan Tehran dabalatee Karaajii fi Isfahan haleeluu beeksifte. Haleellaa Israa'el Isfahan magaalaa Najafabaad keessatti raawwatteen dubartii ulfaa fi daa'imman 2 dabalatee lammiileen nagaa ajjeefamaniiru. Iraanis misaa'ela ulfaataa ta'een deebii kennite. Iddoonni warraaqsaa misaa'ela Sejjil jedhamu fayyadamuun dambalii misaa'ela dachaa Israa'el irratti furgugsuu mirkaneesse. Doo'insi Teel Aviivii fi kibba Israa'el dabalatee naannoo Ashkeloonii fi gara Gaaloon keessatti lammiilee Israa'el 20 galaafachuun gabaafameera. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei USA'n akka hin hirmaanne akeekkachiisanii hirmaannaa USA miidhaa hin suuphafne fida jechuun ibse. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan gama isaaniin ollaan musliimaa biyyoonni Arabaa lafa isaanii akka USA fayyadamtee Iraan haleeltu hin hayyaman jedhaniiru. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp ammallee filannoo waraanaa fudhachuuf murteedhumaa hin kennine jedhanii Iraan mari'achuuf harka ishee diriirsitee jirti jedheera. Himannaa kana garuu Iraan cimsitee haaltee jirti. Biyyoonni garaa yaada mataa isaanii kennaa kan jiran yoo ta'u, Turkiyyeen haleellaa Israa'el shororkeessummaa mootummaa jechuun balaaleffatte. Faransaay fi michoonni Awurooppaa immoo furmaanni dippiloomaasii akka ta'u gaafachaa kan jiran yoo ta'u, Raashaan ammoo gidduu seenuuf yaada dhiyeessite. Chaayinaan ammoo USA'n akka waraana kana keessatti hin hirmaanne akeekkachiisuun meeshaalee waraanaa gurguddaa gara Iraanitti galchaa akka jirtu gabaasaaleen ni mul'isu. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees waraanni kun tamaan akka dhaabbatu ibsuun akkasumas manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jimaata walgayyaa tattamaan gaggeessa jedhaniiru. Gama biraatiin Axis of Resistance kan jedhaman Hizbollah Libaanosii fi Iraaq dabalateen yoo USA waraana kanatti makamte haaloo ba'uuf akka qophaa'an doorsisaniiru. Waraanni Iraanii fi Israa'el gidduu jiru cimee itti fufee jira. Guyyaa darbaa deemuun balaan wallabdee naannootti yookiin addunyaatti guddachaa jira. Iraan cimtee dhaabbatteen harka kennuu diddeen Israa'el ammoo duula waraanaa ishee itti fuftee jirti. Addunyaa yeroo tattaaffiin dippiloomaasii humna waraanaa dabalaa dhufe kana walii walloluu ilaalaa jirti. Waraanni kun akkuma itti fufetti wanti tokko ifa ta'eera. Iraan duubatti hin deebitu. Misaa'ilota humna guddaa fageenya dheeraa Sejjil irraa kaasee haga misaa'ila fageenya gabaabaa fattaa fi misaa'ila kruuzii 100 lakkaa'aman qabdi. Iraan misaa'illi ishee balaa sirrii fi lubbuu namaa galaafatu ta'uu mirkaneessitee jirti. Waraanni ishee koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa sodaatamaa ta'een durfamu waraana dheeraa fi tarsiimoo ta'eef qophaa'aa jira. Kufaatiin diroonii Israa'el Hermas 900 mallattoo ture.
ittisni qilleensaa Iraan qophaa'eera. Kana caalaa Iraan yoo tuqamte buufataalee USA baha giddu galeessaa keessa jiran rukutuu akka dandeessu ifatti labsite. Qatar irraa kaasee haga UAEtti buufataalee waraanaa Ameerikaa misaa'ela Iraan rukutuu keessaa tokko. Akkasumas gidduu kana gamtaan addunyaa jijjiiramaa jira. Chaayinaa fi Paakistaan weerarri Ameerikaan Iraan irratti raawwattu kamiyyuu balaa kaasuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Pakistaan jeequmsa naannoo sanaaf of qopheessitee daangaa ishee yoo cufattu Chaayinaan of qabuu gaafattee turte garuu mormii cimaa gidduu seenummaa biyyoota dhiyaa agarsiisuu ifatti mormite. Nama biraas siqqeen diddaa Hizbollaa milishoota Iraaq fi Huutii dabalate yoo USA waraana kana seente haaloo ba'uuf dhaadhataniiru. Akkuma wallabdeen dabalaa dhufe waraanni kuni kana booda Iraan fi Israa'el gidduutti waan dhaabbatu miti. Addunyaan jijjiirama irra dhaabbattee jirti. Misaa'iloonni dhukaafamu hundi, dirooniin dhukaafamu hundi, haasaan kennamu hundi nagaa yookiin badiisa fidam. Iraan ejjennoo ishee ifa gootetti yoo waraanni dirqii nutti ta'e humna guutuun deebii kennina jette. Amma tarkaanfiin itti aanu Waashingiten irra dhaabbatee jira. Dippiloomaasii filatamoo abidda naannoo sana guutuu liqimsuu danda'u qabsiisuu danda'a.